ammas immoo gaa Waaqayyo egaa mana kiristaanaa keenya deeffatee kan socho'e aanaa Arsii Bahaa keessatti immoo qabeera jechaadha. Egaa gaafa guyyaa 5 ji'a 12 bara 2016 jechaadha. Kutaa lallaba godina Arsii Bahaatti egaa Arsii Bahaa aanaa Muneessaa mana kiristaanaa Muneessaa Gabrielitti hojii xonqolaatiin namoonni qabaman guyyaa har'aa hawaasni Ortodoksii bal'aan bakka argametti gochi kun amantaa keenya bakka hin bu'u. Amantaan keenyas kana raawwadhaan jettu jechuun balaaleffatanii jiru jedhani. Egaa gabaasa achi beedha kanan hordofaa jiru. Kanaaf uummanni bal'aa kunis ammas xonqoloota iddoo biraa jiranis illee ni saaxila jechuun jaalala amantaa isaaniif qaban mul'isaniiru jedha. Marsaa taanus illee xonqaayin qabamullee akka jiru Arsii kana keessatti aanaa Muneessaatti egaa xonqaayin ammallee qabamuu ni jira jedhaniiru. Egaa akkuma suura kanarraa argitan uummanni bal'aan akkasitti yaa'ee jechaadha. Hubadhaa xonqaayi kana balaaleffatee saaxilee fuuldura seeraa dhaabee egaa bakka inni itti indaaqqoo awwaalee qabanii egaa fuuldura dhaabanii uummanni kiristaanaa bal'aan kun hundi manni kiristaanaa keenya kana raawwattu hojii akkanaa ni balaaleffatti jechuun hubadhaa hojii akkanaa ni balaaleffatti manni kiristaanaa keenya gonkum kana raawwattu jechuun xonqaayii kana qabanii saaxilaniiru jechaadha. Hubadhaa kun waan baay'ee namatti toludha. Uummanni Arsii amantaa isaatiin jabaadha. Kanaaf iyyuu ammas illee xonqaayii jira jettan kana qabdanii akka seeraaf kennitan. Egaa asirratti hubachuu kan qabdan nuti kiristaanaa nuti ortodoksii tawaahidoodha. Ijoolleen ortodoksii ijoolleen tawaahidoo immoo hojii akkanaa hojii hammeenyaa hojii xonqolaa moraa kana ni balaaleffannaa. Nuti jireenya keenya keessatti waan akkanaas hin beeknu. Nuti kan waaqessinu isa fannifame Kiristoosiini. Isa dhiiga isaa dhangalaase Kiristoosiini. Nuti ilma dubroo Maariyaam Kiristoos waaqa keenya isa beenyaa nuuf kaffale isaaf bakka kennina isaaf jilbeeffannaa hojii hambiraan beeknu. Kanaaf iyyuu sin jabaadhaa namoota hakkanaa kana mortoota xonqaayota kana balleessaa mana kiristaanaa keessaa yaasaa. Egaa hojii akkana namoota hojjisiifatanillee itti himaa gorsaa. Kanaaf iyyuu egaa hojii boonsaa hojjettanii Arsii Muneessaa mana kiristaanaa qulqulluu Gabrielitti egaa hojii boonsaatu hojjetamee isa jira jettanis baasaa isiniin jechuun barbaada. Galatooma. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko nameen lafa jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu maatii Kiristoos. Ani nagaa kootii. Egaa lafa jirtan maraatti arjummaaf dhiifamnu Waaqa keenya araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa karannaan qulqulloota jaalalli duukaa buutootaa isiniif haa baay'atu jecha. Egaa kun Sanbee Tuubiidha. Sanbeen Tuubii miidiyaalee egaa afaan Oromoo mana kiristaanaa keenyaa wantoota garaagaraa dabarsan keessaa isa tokkodha. Egaa maatii Kiristoos har'a immoo mata duree isaarraa akka argitan egaa hojii Waaqayyoo guddaadha. Waaqayyo egaa Arsii keessatti hojii falfalaa egaa uummata irratti biyya irratti rakkina kan fidu Waaqayyo ifa baasee Waaqayyo isaan qabeera. Egaa isa irratti ni dubbanna. Kana malee immoo manneen kiristaanaa garaagaraatti akkasumas uummanni kiristaanaa akkamitti jara egaa badii kan ofirraa akka eegdan waan tokko tokko wajjin haasofna jechaadha. Hanga dhumaatti na faana ta'a. Sanbee Tuubiidha. Namoonni haaraa taatan subscribe godhiin darbina. Akkasumas hundumti keessan viidiyoon kun nama baay'ee bira akka ga'u laayikii akka gootan hiriyoota keessaniifis sheer akka gootan isin gaafadha jechaadha. Egaa akkuma beekamu maatii Kiristoos waggaa darbe keessattuu erga Sinoodosiin Oromiyaa egaa hundaa'ee as wantoota baay'eetu ta'eera jechaadha. Uummata kanarratti dhugaan isiniin jedha. Gaafa kan Oromoo ta'u hundumtiyyuu ni ka'a waan ta'eef jechaadha. Oromoon gaafa isteeppii tokko ol deemu fuulduratti tarkaanfatu egaa dhaabuuf wantoonni hin taasifamne hin jiru jechaadha. Eessa irraa dhufanii jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo darbe keessan yaadattu Mojoo keessatti handaaqqoo gurraattii kan awwaalee qabameera jechaadha. Garuu amma qabamee maalirra ga'ee itti murtaa'e waan isaan beeknu nageenye nuti akka koottanii nageenya adda baasuuf yaaleera. Garuu hidhameera jechaadha. Yeroo sunitti jechaadha. Keessattuu immoo sobadhaa mana amantaa keenya xureessuuf jedhanii lubaan akkasitti handaaqqootti fannisanii luba keenya mana kiristaanaa keenya hadheessuuf jedhee namoonni baay'een xonqaayicharra kan dubbachuuf ka'e hedduu isaatu ture jechaadha. Garuu immoo manni lubummaa akka godina Shawaabaatti mana lubummaa aanaa lumee immoo miidiyaadhaaf illee ibsa kennaniiru televezyiinii OCN dhaan darbeera.
xonqaayichi kun dhuguma akka xonqaayii ta'e namichi qabame sun inni handaaqqoo mormatti hidhanii qaamni seeraa uummanni faana deemee balaaleffachaa ture. Namichi sun dhuguma akka ta'e keessattuu magaalaa Finfinnee keessa akka tajaajilu bira gahamee hidhameera jechaadha argitanii. Yeroo akkanaa kana wantoota akkanaa kana irratti yeroo hunda maaltu ta'a gaafa egaa mana kiristaanaa keenya keessa xonqaayonni ni jiru beekamaadha. Kana gaafa isiniin jedhu nuti hojii isaan irratti beekuu baannuyyuu isaanii fi waaqni kan isaan beeku jechaadha hubadhaa. Waaqni immoo maaliif callise yoo jettanii barichi bara araaraati. Waaqayyo nuti gaabbii gallee akka deebinu barbaada malee nu balleessuu hin barbaadu. Osoo nu balleessuu barbaade ani har'a sinfaana haasa'an jiru jechaadha yoona. Maaliif akka cubbuu kootti Waaqayyo akka cubbuu keenyaatti battaluma murtiin otoo nutti fudhate osoo battaluma nu balleessa ta'e yoona hin jirru hundumti keenya. Waaqayyo guyyaa dhiifamaa nuu kenna jechaadha. Waaqayyo umurii gaabbii nuu dabala jechaadha jireenya keenya keessatti. Kanaafiyyuu egaan maatii Kiristoos namichi sun akkasumatti bakka garagaraatti ansin ajaa'ibu samoona sun bakka garagaraatti jechaadha. Waraabessaa namataa waraabessaa maalii kutoota kana kan walitti guuree qabame ni tura jira ni yaaddattu yoo ta'e jechaadha. Naannoo Shaggar kana keessatti bakka kutoota waanuma hin taane ilaaluuf kan namatti hin tolle madaabaraadhaan kutoota kana guuree awwaaluuf bakka keetti Waaqayyo isa qabeera jechaadha. Kanaan duras iddoo baay'eetti hantuuta kan awwaaluuf qabame ni jira. Wantoota garagaraa aannan faa wanta garagaraa kana walitti dabalanii kan awwaaluuf kan qabamaniiru Waaqayyo isaan qabeera jechaadha. Akkuma namicha handaaqqoo awwaaluuf ka'e sunitti jechaadha. Akkuma kana egaa ammas taanaan namoonni amantaan gara biraa immoo gaafa kana ilaaltan amantaan ortodoksii akkas gootii miti. Amantaan ortodoksii akkas hin gootu. Ortodoksiin akkas hin gootu hin barsiistu jechaadha. Kan ishiin balaaleffattu inni guddaan hojii akkanaa kana jechaadha. Hojii moraa, hojii xonqolaa hamaa kana namarratti hammeenya yaadu, namarratti hammeenya hojjechuu gadi fageenyaan jechaadha. Baay'istee balaaleffatti jibbiti jechaadha manni kiristaanaa keenya. Haa ta'uutii garuu kana kan hojjetu immoo naannoo tokko kan dhufan gaafa baratanis kana akka kennaa wayitti baratanii uummata irratti kan taphatanidha jechaadha. Jarri kun Waaqayyo immoo gatii hojii isaaniif laata jechaadha. Hubadhaa isaaniif gadduu qabna. Kanaaf ammas immoo Waaqayyo egaa mana kiristaanaa keenya deeffatee kan socho'e aanaa Arsii Bahaa keessatti immoo qabeera jechaadha. Egaa gaafa guyyaa 5 ji'a 12 bara 2016 jechaadha. Kutaa Lallaba godina Arsii Bahaatti egaa Arsii Bahaa aanaa Muneessaa mana kiristaanaa Muneessaa Gabrielitti hojii xonqolaatiin namoonni qabaman guyyaa har'aa hawaasni ortodoksii bal'aan bakka argametti gochi kun amantaa keenya bakka hin bu'u. Amantaan keenyas kana raawwadhaan jettu jechuun balaaleffatanii jiru jedhani. Egaa gabaasa achi beedha kanan hordofaa jiru. Kanaaf uummanni bal'aa kunis ammas xonqoloota iddoo biraa jiranis illee ni saaxila jechuun jaalala amantaa isaaniif qaban mul'isaniiru jedha. Marsaa taanus illee xonqaayin qabamullee akka jiru Arsii kana keessatti aanaa Muneessaatti egaa xonqaayin ammallee qabamuu ni jira jedhaniiru. Egaa akkuma suura kanarraa argitan uummanni bal'aan akkasitti yaa'ee jechaadha. Hubadhaa xonqaayi kana balaaleffatee saaxilee fuuldura seeraa dhaabee egaa bakka inni itti handaaqqoo awwaalee qabanii egaa fuuldura dhaabanii uummanni kiristaanaa bal'aan kun hundi manni kiristaanaa keenya kana raawwattu hojii akkanaa ni balaaleffatti jechuun hubadhaa hojii akkanaa ni balaaleffatti manni kiristaanaa keenya gonkum kana raawwattu jechuun xonqaayii kana qabanii saaxilaniiru jechaadha. Hubadhaa kun waan baay'ee namatti toludha. Uummanni Arsii amantaa isaatiin jabaadha. Kanaafiyyuu ammas illee xonqaayii jira jettan kana qabdanii akka seeraaf kennitan. Egaa asirratti hubachuu kan qabdan jarri kun kan ishiin hojjettu ilaala mana kiristaanaa keessa teessee ijoollee dhugaan siniin jedha xonqaayiin hamaan kun daaqonoota sagalee gaarii qaban. Daaqonoota akka malee qaddasan faarfattoota akka malee faarfatan illee sagaleen isaanii akka duudu godhu. Dhugaa Waaqayyooti hammeenyi isaan hojjetan hamaadha jechaadha. Nama achi keessatti amala gaarii qabullee amalli isaa badaa akka ta'u godhu jechaadha. Nama waan hundaan jaalatamu tajaajilaan bakka hundatti namni isa jaalatullee namni akka isa jibbu hojii badaa akka hojjetu mana kiristaanaatti akka fagaatu godhu jechaadha. Dhugaan siniin jedha waan baay'eetu jira jechaadha. Hubadhaa. Kanaafiyyuu egaa hojii jara kanaa immoo maal gochuu qabna jala deemnee saaxiluu qabna jechaadha. Mana kiristaanaa garagaraatti egaa namoota jiran qorachuudha jechaadha. Hubadhaa. Kanaaf egaa inni guddaan maaliif jechaadha kun hundi
badiin kun hundi kan geessifamu afaan Oromoodhaan haa tajaajilamnu, afaan Oromoodhaan haa qaddafamu, uummanni afaan Oromoodhaan haa faarfatu, haa baratu gaafa jedhamu egaa nuti maal nyaannaa jedhu hojiidhaaf dhufa waan ta'eef maal nyaannaa biddeen keenya irratti dhufanidhanii nama gaaffii akkanaa gaafatullee waan ta'e godhu jechaadha. Kan akkasitti akka namni cal jedhu namni bataskaana gaafa deemu bataskaana irraa xiqqoo achi hiiksanii indaaqqoo wantoota garaagaraa awwaalanii namni gaafa mana kiristaanaa seenu cal jedhee bakka taa'eetuma akka galu. Waan isaan jedhan hunda akka raawwatu gochuuf jechaadha. Hojii badii hojjetu jechaadha. Kan ammoo laala hubadhaa. Wangeela Maatiyos irrattis akkuma dubbatame kitaaba keessatti kitaaba qulqulluutti bakka garagaraatti dubbatameera jechaadha. Laala akkuma egaa seexanni waan baay'ee ni hojjeta jechaadha. Nama karaa sirriirra jirullee dogongorsuuf ni danda'u jechaadha. Raajii garagaraa dinqii garagaraa illee akka hojjetan raajota sobduu kana faana wal qabatee raajonni sobduu kunis egaa hojii morra xonqolaa kanaan kan isaan hojjetan. Nama kallattii sirriirra jiru daandii dhugaashii deemallee dogongorsuuf ilaala waan isaan hin goone hin qaban jechaadha. Ibidda samiirraa buusuu danda'u jechaadha. Hubadhaa. Kallattii sirriirra kan deemallee ni dogongorsu. Ani dursee isinitti himee of eegaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 24 kaasaa dubbisa. Kanaafiyyuu wanta isaan hin goone hin qaban jechaadha. Nama balleessuuf. Kanaaf uummanni ammas illee dammaqinaan mana kiristaanaa isaa naannoo isaa eeggachuu qaba. Biyya keenya eegamuu qabdi. Egaa rakkina biyya keenyatti kan fidu wantoota akkanaati waan ta'eef murtii egaa qaamni seeraas illee namoota akkanaa kana irratti jechaadha sirriitti tarkaanfii guddaa akka fudhatan jechaadha. Kun mana kiristaanaa irra darbee jechaadha biyya keenya irratti rakkina guddaa waan fiduuf jechaadha. Manni kiristaanaa keenya immoo halkanii guyyaa egaa kidaaniidhaan saataatiidhaan qiddaaseedhaan faarfannaadhaan barnootaan yeroo hunda biyyaaf kan kadhattu biyyaaf kan dhaabbattu uummataaf kan kadhattu waan taateef kun nurraan eegamu kun hojii mana kiristaanaa keenyas akka hin taane hubattanii egaa wantoota akkanaa kanaaf egaa tarkaanfii guddaa akka kennitan uummannis akkuma ammaa kaatan kana osoo waan kun hin qorriin xonqaayota jira jedhan xonqaayota qabamuu qabu jettan uummataaf baasaa seeratti dhiyeessaa mana kiristaanaa keenya ari'aa waaqayyo qoftitti haa lalabamu. Egaa wantoota hundayyuu isin ni beektu mana kiristaanaa keessaniif dhaabbadhaa akkuma kana yaa'aa eeggadhaa hammeenya garagaraa kana yaasaa isiniin jechuun barbaada. Egaa eebbifamaa hojii boonsaa hojii guddaadha kuni nuti kiristaanaa nuti ortodoksii tawaahidoodha. Ijoolleen ortodoksii ijoolleen tawaahidoo immoo hojii akkanaa hojii hammeenyaa hojii xonqolaa moraa kana ni balaaleffannaa. Nuti jireenya keenya keessatti waan akkanaas hin beeknu nuti kan waaqessinu isa fannifame kiristoosiini. Isa dhiiga isaa dhangalaase kiristoosiini. Nuti ilma dubroo Maariyaam Kiristoos waaqa keenya isa beenyaa nuuf kaffale isaaf bakka kennina isaaf jilbeeffannaa hojii biraan beeknu. Kanaafiyyuu isin jabaadhaa namoota akkanaa kana mortoota xonqaayota kana balleessaa mana kiristaanaa keessaa yaasaa. Egaa hojii akkana namoota hojjisiifatanillee itti himaa gorsaa. Kanaafiyyuu egaa hojii boonsaa hojjettanii Arsii Muneessaa mana kiristaanaa qulqulluu Gabrielitti egaa hojii boonsaatu hojjetamee isa jira jettanis baasaa isiniin jechuun barbaada. Galatooma ulfaadhaa kabajamaa. Viidiyoo kana immoo sheer naa godhaa isiniin jedha. Egaa ammas taanaan waaqayyo biyya keenya nagaa nuuf haa godhu mana kiristaanaa keenya tajaajiltoota keenya abboota keenya nagaaf jaalalaan nuuf haa eegu lafa jirtanitti arjumaaf dhiifamnu akka keenya araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka buutootaa irra deebisiniif haa baay'atu. Galatooma ulfaadhaa kabajamaa turtii gaarii isiniif haa ta'u.